jira. Rakkoo matichi dhaqab kanaa fi qaamoleen garagaraa birmaachuu jiru. Garuu birmaannan kunin lubbuu oolchuu qofaaf akka dhaabileen garagaraa himaniitti hongeena mudatu kunin waggaa 40 keessatti argamee hin beeku. Akka ogeessonni jedhaniitti booran keessatti humni bisaan laf jala ka guutumorii fi uummata godinichaa gawir dabree oomish jallisii fi illee ta'uu danda'u. Dhiyeen kana ammoo qarqaarsi nyaataa alaatti namoota fi dhaabbileen garagaraa irraa maallaqni walitti qabamaa jira. Hawaasni godin Booranaa bon barbaraan dhufu kana dandamachuu fi waan furmaataa warraata tokko jechuu ni danda'ama. Bulcha godin Booranaa Abba Abdisalaam Waariyoo dubbifne. Sustainable wanni ta'e guddaan uummata horsiisee bulaa kan jijjiiruuf bishaan qofa bishaan irra mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii biliyoonii 30 ol ramadee maayikiroodaamii 18 hojjetamuu jira godin keenya keessatti. Jalqabee tokko bosona Moyala irratti bobba'ee jira. Bokkaa waan hin roobiniif qabatina gammaa parsentii 90 ol ka jiru 14 sun keessa garsa galiiti. Irraa gada felleeni progression inni ammiri deemuu jiru dansa ganna kan akka inni dafee dhaqqabeetiin yeroo bidiqaa roobelleen qabatee uummata kana tajaajiluu danda'u. Gam kaanin marrooriiti akka ta'u gam kaanin ammoo irrigeeshinii xiqqaa irratti uummati akkaataa fayyadamuu danda'u. Sanyiin ammoo daftee uummata kan yeroo bidiqaan jiraatellee dhaqqabuu dandeessu. Gar mootummaa naannoo Oromiyaatiin qarshii miliyoonii 18 xaa'oof sanyii filatamaan akkaataa dhiyaachuu danda'u. Bittaa galanii dafanii ammaan tanaalis deemamuu jira. Tun uummata sustainability keessatti akkamitti rakkoo keessa baasuu dandeenya waan jedha guddoo nu fayyada. Amma dubbiin ammoo dubbii lubbuu baraaruuti. Ulaammoo uummata bir dhaabatanii waan jiruun gargaaruun akkuma jiru ta'e itti fufiinsaanii hojiin bishaanii, hojiin laf dheedumsaa, hojiin laandiyuuzii hawaasa horsiisee bulaa jijjiiruu rakkoo uummata kanaa karaa guutuu ta'een keessaa akkaataa bahuu ni danda'amuun mootummaan xiyyeeffannaa cimaan hojjechuu jira jechuudha. Ka waggaa dabre keessa mootummaan naannoo Oromiyaatiif ka federaalalleen bisaanii Boorana kalaf keessa jiran baasuu fi piroojeektii akkasii harka qaba. Piroojeektiin sun maaliif jira? Piroojeektiin neetworkii Booranaa duraan harkifannaa cimaa fe'ee turte ganni 15 lakkoofsifte eegisuni mootummaan federaalaaf naannoo waliin qindaamee dhiyeen hallee hoogganaanii ministeera bishaanii Itoophiyaa Dr. Injiinar Abtaamuun hora isa cuuf qabatee dhufee waliin waan jira laalanii qarshii African Development Bank irraa argatanii warra enterprise bishaan Oromiyaa waliin qindaamee amma hojiin on spot kennuu wala emergency ummata kee jirutti akkaataa achumatti argachaa haaleen ammoo sarar diriirsuu redesign tochuu irdeebiin agreement bifaaranii itti galu raawwatamee hojii kee galanii jiranii jechuudha. Kanneen dhohatan miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansuun beekama. Kitaabota, suurawwanii fi viidiyoo garaagaraa maxxansa. Maqaa Negaash Qimant jedhuun miidiyaa hawaasummaa keessuma Facebook irratti beekama. Ragaleen seenaa sabaa fi sablammoota uummata kuush namni kun maxxansu kan godaanbaawwan yookiin yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti argamanii miti jedhu namoonni. Namoonni Negaash Qimant biyyoota guddatan keessatti hojjeta godaanbaa beekama wayii jedhanii fudhatanis jiru. Negaash Qimant garuu maqa qalaama malee kan dhugaa miti. Ofii namni seenaa uummata Oromoo dhokatee miidiyaa hawaasummaa irratti baasuun beekamu kun eenyu? Kitaabotaa fi barruuwwan seenaa durii biyya keessatti hin argamnellee akkamiin argata? Kana gochuu fi maaltu is kakkaase? Kanneen jedhaman adda baasuu fi waayilii keen hiika fi xayisaa nam kan waliin turte taasis. Baay'inaan maqaa kanaan hin beekama. Caalmaatti nageenya koof jecha akkasumas kitaabota durii bilisummaadhaan barbaaduudhaaf maqaadhuma kanaan waamamuu filadha. Gama biraan immoo seenaa dhugaa sirnoota darbaniin dhokatan gaafa ifa ta'u namoonni hin jaalanne jiru waan ta'eef maqaa kiyya ibsuu dhiisuun filadhe. Yeroo ammaa kana kitaabota qaalii ta'anii fi qarshii guddaadhaan bitaman kaan isaanii amma gabaarras ta'ee godambaa biyyaa keessatti kan hin argamne 350 ol ta'an walitti qabee harkaan qaba. Qorattoonnii fi beektonni Oromoo akkasumas mootummaan kitaabotaa fi galmeewwan seenaa Oromoo barreeffamanii jiran barbaaduu irratti hanqina qabu. Kitaabota akkanaa namoota dhuunfaa caala mootummaan otoo walitti qabee gaariidha. Mootummaan qabsoo siyaasaa gaggeessuun cinaatti qabsoo seenaa gaggeessuu jajjabeessuudhaaf kitaabota seenaa Oromoo irratti barreeffaman walitti qabuu qaba. Arabiffaanis kan barreeffaman asuma Afrikaa keessa Yemen dabalatee jiru. Kitaabonni akkasii namni dhuunfaa argachuun rakkisaadha. Mootummaan bajeta ramadee osoo barbaade argachuu danda'a. Kitaabota kana giddugala tokkotti walitti qabamee qorannoodhaaf akkasumas dhaloonni dhufu akka irraa baratu gochuun barbaada. Garuu humna isaa waan hin qabneef qaamni kitaabota kana seenaadhaaf giddugala tokkotti walitti qabu yoo jiraate wajjin nan hojjedha. Negaash Qimant Finfinnee keessaa waggoota 25 jiraate. Ammayyuu Finfinnee keessa jira. Barnooti isaa digirii jalqabaa seenaa barate. Kanaan booda gara hojii turizimii bobba'uun jireenya isaa idilee hojii turizimii godhate. Kitaabota waggoota 100 ol barreeffaman kanneen bara Haayile Sillaasee fi Dargifa keessa barreeffaman hedduu fi suura sagalee namoonni arganii yookiin dhaga'anii hin beekne baasuun beekama. Kitaabota seenaa, aadaa, dinagdee, gaazexeewwan, viidiyoowwan, dookumentarii fa'aa of keessa qaban kan inni maxxansu. Negaash Qimant
Seenaa dhugaa saba Oromoo dhohate ture beeksisuu malee ofii isaatii sabaan Oromoo adoon taane qimaantirra. Oromoon abbaa kuushi malee ofii isaatii kuush miti. Nuti Oromoo xiqqeessinee saba tokkotti waan daangeessineef malee abbaa kuushiti. Qimaanta immoo Oromoodhaaf ilma qofa otoo hin taane Oromoo keessaa akka gosa tokko ta'ettan ilaalama. Wanta saba Oromootiif qimaanti wal fakkeessan sirni waaqeffannaaf sirni gadaa tokkodha. Maqaa bakkeewwanii fi namaallee ilaalchisee qimaanti keessa maqaan kan Oromootiin tokko ta'e hedduutu jiru. Gabaa jechaan afaan Oromooti. Maqaa akaakayyuu fi akaakilee qimaanti duubatti deemtee yoo lakkoofte maqaa Oromoo argita. Bulchaa, Caalaa maqaa hedduu argita. Maqaa iddoo yoo fudhanne Ayiraa Wallaggatti beekna. Garuu Gondar qimaanti keessa Ayiraan jira. Gondar keessa bakki Amboo jedhamu jira. Roobiit bakki jedhamus jira. Matammaa keessa Leenca iddoon jedhamu jira. ጎንደር ውስጥ አምቦ የሚባል የቅማንት ሀገር አለ። ሌንጫ የሚባል መተማ ላይ ሞቱማ ነው። ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚኖርበት ትልቁ ምዕራብ ጎንደር ላይ ያለው የቅማንት ኦቦላና ተሾማ ቢሮ አዳ ፊ ቱሪዝም ኦሮሚያቲ ኦጌስ አዳት ነጋሽ ቂማንት አኩም ነምካኒ ሚዲያ ሐዋሱማ ጉባቲ አኮርዶፈኒ ፊ ኢኒ ሃያማማ ታናኒ ኢስወሊን ሆጀቹ ፊ በልበሊ ቢሮ ኢሳኒ ባናክታይ ቢቢሲ ቲማን tokko wanti inni nu ajaa'ibe akkuma beekamu barruun inni barreessu arkaayivii nu bira jirus amma fakkeenyaaf giddugala aadaa Oromoo keessatti arkaayivii qabna. Akkasumas immoo kan biyyaalessaa arkaayiviin naashinaal arkaayivii muuzeemiin isin jira. Isa keessattis wantoonni barraa'anii jiran kun inni maxxansu kun takka nuuf haaraa ta'e. Lammaffaa immoo paraadaayim shiiftii haaraa fide fakkeenyaaf afaan Oromoo barreessuun kanaan dura Sheek Bakrii Saaphaloo Dr. Hayilee Fidaafaa wajjiniin yeroo baay'ee kan wal qabsiisnee dubbachaa turre. Yeroo baay'ees immoo kan dhaadeffamaa ture isa kana sirna barreeffama afaan Oromoo kana kalaquu keessatti namoota akkasiiti kan dubbataa turre. Garuu dhiyeenya kana ergi namni kun barreessuu jalqabe 1935 faa irra keessatti afaan Oromoo boca har'aa kana qabaachuu baatus laatiiniidhaan bifa kanaan barraa'uu jalqabuusaa arguu jalqabne. So utuu mari'annuu maalirratti waliin galle namni kun dookumentii biyya kanaa bakka ta'etti akka argatee jiru yookaan immoo kuusaa guddaa wayii akka qabutti irratti dubbachuu akka ogeessota wajjin hojjetaa turreetti. Dhugaa dubbachuuf taanaan egaa nuti akka biirootti namoota akkasii kana ni jajjabeessina. Seenaa Oromoo keessattis immoo namni kun nama arkaayivii mootummaan harkaa qabu caalaa arkaayivii Oromoo baatee deemuudha. Kanaaf inni jalqabaa nama kanaaf beekamtii kennuu barbaachisa akka mootummaattis. Isa jalqabaa beekamtiin kennamee fi yoo fedhii isaa irratti hundaa'e immoo akkaataan inni ittiin miidhamuu hin dandeenyeen arkaayiviin kunis yeroo tokko tokko namni kun hanga kana baatee dhufee yeroo tokkichaan tariigaa qaama barbaadamuuf yoo dabarsu innis jireenya mataa isaatiif waan na ta'u argachuu barbaachisa. Kanaaf biiroon har'a kana jedhillee murteessuu baatus kana jedhanis dubbachuu baadus garuu fuula duraaf namni kun baay'ee nu barbaachisa waan na ta'eef kan akka manaajimentii biiroo keenyaattis dhiyaate kallattiin ittiin inni jalqaba arkaayibii kana baatee irraan ga'uu isaatiif beekamtee akka argatuuf wajjin hojjechuudhaaf kana manaajimentiidhaaf hin dhiyeessina. Achii booda immoo gara mootummaatiin akkaataa inni ittiin qabeenya Afrikaa qabu kana gara giddugala aadaa Oromoo keessatti kutaan arkaayibii jira. Barbaachisaadha taanaan immoo kutaan tokko isuma mataa isaatiif giddugala aadaa Oromoo keessatti kennamee fi akkaataa inni itti risoorsii kana harkaa qabu uummataaf dhiyeessuu danda'uu fi fuula duraafis kutaan firii ta'ee isaaf kennamu akka ta'uuf manaajimentiidhaaf akka dhiyaatuuf irratti hojjechuu dandeenya. Lolitti fuunfisa qabaachuun beekama. Bar dabree Maaliqoof keessatti lammiileen nagaa 2,000 ol ta'an ajjeefamanii turan. Biyyoota Saahel keessa jiran keessaa tokko garuu waggoota 10 darban keessatti haleela shororkeessummaa tokkollee hin agarre. Kunin Maawuritaaniyaa. Sababni isaa tokko kutaa poolisii gaalii yaabbatee gareewwan jihaadistoota Saahel keessatti lolan. Daangaa biyyattiin Maalii waliin qabde eeguu fi humni addaa kunin uumame. Zalaalem Taadessaa dabalata qaba. Gaalotni ho'iinsa gammoojjii Saaheliin hin jeeqaman namootaaf garuu aduun ganamaa gubuu eegaleera. Bakki kun tulluu cirracha hedduun kan guutamedha. Daangaa Mooritaaniyaa fi Maalii jidduutti kan argamu yoo ta'u naannoo wal dhabdee fi gartuulee hidhattootaan guutuu kanarraa fageenya kiiloomeetiraa 2,000 ta'uuf diriiree jira. Magaalaan Ashmiin daangaa kanarraa gara kiiloomeetira 50 fagaate kan argamu yoo ta'u bakka humnootni waraanaa adda addaatti argamanidha. Gartuun kun damee Mihaarist jedhamu humna addaa humna waraanaa Mooritaaniyaa keessatti uumamanidha. Hoogganaan isaanii Absar Siidii loltootni kun of eeggannoon filatamanii jedha.
Namoota naannoo kanaa ta'an keessaa filachaa jirra. Sababiin isaa naannichaa fi namootaas jiran waan sirriitti beeku ta'eef. Kiiloomeetira muraasa fagaattee maaliitu argama? Biyyattiin hidhattoota jihaadistii fi hokkara hamaa waggoota dheeraaf lolaa turteetti. Dhiyeenya aanga'ooti biyyattii gartuu falmisiisoo Waagner kana dura naannichatti gochaa hamaa raawwachuun himataman dabalatee humnoota hidhattoota Raashiyaa biyyattiitti afeeraniiru. Humni waraanaa Mooritaaniyaa wanta biyya ollaa Maalii keessatti gaggeeffamu dhiyeenyaan hordofaa akka jiru loltuun Mibeerik jedhamu BBC'tti himeera. Humnoonni Raashiyaa daangaatti siqanii hin jiran. Ta'us garuu Maalii keessa ni jiru. Ani isaaniin hin sodaadhu. Waraanni Mooritaaniyaa isaaniin hin sodaatu. Gartuun addaa kun loltoota 300 fi gaalota isaanii bakka konkolaataan ga'uu hin dandeenye ga'an of keessatti qabata. Torbaniif takka takka ammoo ji'ootaaf hojii to'annoof bobbaafamanii booda wiirtuu isaaniitti deebi'u. Waggootii kurnan darbaniif Mooritaaniyaa keessatti haleellaan shororkeessummaa tokkollee hin gaggeeffamne. Pireezidaantiin biyyattii Mohammed Ould Gaazwaanii magaala guddittii Nookshoot irraa yaaddoon jiru biyyattii guutuutti waan dhaga'amudha jechuun BBC'tti himaniiru. Yaaddoon kun Maalii keessa jiraachuun isaa yaaddoo biyya kootti dhufuu danda'u agarsiisa. Shororkeessitoonni kun lakkoofsaan xiqqaa fi meeshaa waraanaa muraasaa kan qaban ta'anillee garmalee guutatanii kan ka'anii fi baay'ee hamoodha. Kanaaf gama keenyaan nutis lola kanaan akka hin mo'atamneef kutannoo walqixa ta'e qabaachuu qabna. Daangaa irratti hojiin gartuu Mihaarist eegumsa qofaa miti. Isarra caala. Koloneelli humna daangaa gartuu jiraattota ganda naannichaaf qorichaa fi mi'a biroo rabsan waliin hojjeta. Hojiin kun hidda ka'umsa hokkaraa jiru loluuf waan ijoo ta'edha jedhee amana.